Akkam jirtu daawwattoota keenya bakka jirtanitti nagaan keenya sinaa ga'u kan jennu qopheessitoonni qophii har'aa ana Dasudulaa fi Waayillikoo Geetuu Lamaayyoo waliin taaneetu nu waliin turaa jenna. Qophiin keenya har'aa dilbata kan dhiyaatu taateewwan gurguddoo ta'aniiru jenne filannee kan irra deebinee isiniin geenyudha. Maarreen kan xumuraatti nu waliin turaa jenneerraa Geetuu ka'umsaaf Oromiyaarraa yoo kana jenne kan nama gaddisu tokko torbe kana keessa jimaata darbee Oromiyaa godina Shawaa kibba dhiyaa Walisootti taatee ta'edha. Keessattuu walqixxeetti konkolaatonni lama walitti bu'anii lubbuu namaa 4 galaafatanii 13 immoo madeessaniiru. Balaan kun kan ga'e akkuma jedhe konkolaataa lamatu walitti bu'e. Siinootiraakii isaa akkasitti fiigu sana kan Chaayinaa sanaa fi miinibaasii kan nama feetee deemtu ture kan walitti bu'anii jimaata darbe siinootirakichi Goorooti ka'ee gara Walisootoo deemaa jiru. Konkolaataan miinibaasii jedhamtu immoo nama feetee otoo gara walqixxee deemaa jirtuuti walitti bu'anii jedha. Biiroo waajjira poolisiin godina sana kanaaf battalumatti namoonni miinibaasii keessa jiran 4 yoggaa du'an 13 madaanii mana yaalaa Walisoo keessa jiru. Hospitaala Qidduus Luqaas keessatti tajaajilamaa turaniiru yookaan yaalamaa jiru. Miidhaan ga'ee kan xiqqaas guddaas qaba jedhameera. Oromiyaa keessatti nama gaddisiisa yeroo hundumaa torbee darbee keessa nama gara 40tiin lubbuun isaanii darbee kan du'anii otoo Shaamburraa gara Finfinnee deemaa jiranii Wallagga Bahaa keessatti kunis balaadhuma konkolaataatiin nama gaddisiisaa geetu. Ergasii boodas nama 40 sana boodas ammas siinoo kanaa fi konkolaataa wal harkisoo walitti rukutanii gabbina yookaan konkolaataa fuuldura bakka konkolaachisaan taa'u wajjin walitti rukutamuudhaan konkolaachisaan illee galaafateera. Yeroo darbe garuma Naqamtee keessaa ba'anii gara Mandiitti too'ee balaa jiraniiti. Konkolaachisaa ajjeeseera. Wanni jedha. Kabiraammoo geetu kan ta'e tokko ministeerri fayyaa biyya kanaa beeksiseera torbee kana keessaa dhibee laamshessaa yookaan pooliyoodhaaf daa'immaniif kan kennaa talaallii jedheera. Ijoollee warri qabdan ijoolleen keessan ganna 3 gadi kan jiran. Ganna 3 gadi kan jiran akka talaallii kana kennamuufi jedhaniiru. Kan isaan kennamuufis naannolee 10 keessatti marsaa jalqabaa kanatti daa'ima kitila 14 ta'aniif kan kenna jedheera. Marsaa jalqabaa kana kan inni kennamu jimaata darbee kaaseetu kan inni kennamu Guraandhala gaafa 19 inni hubannoof sabaa maaliif kaase kanaaf Guraandhala 14 irraa kaasee guyyaa 4fidha duulli talaallii laamshessaa yookaan farra pooliyoo kan kennamu. Ministeera fayyaatu kana jedhe kanaaf warri ijoollee qabdan daa'imman keessan talaallii farra laamshessaa yookaan pooliyootti kennamu kana irratti manarra deemaniitu ogeessota fayyaatu kennu. Ijoollee keessaniin oksiinaa boodammoo buufata fayyaafaatti dhaqaniitu kennuun fudhachuun danda'ama waan ta'eef marsaa jalqabaa kana keessatti naannolee 10 keessatti marsaa lammaffaatti immoo naannolee hafan 3 keessatti akka ta'udha kan torbee kana keessa dhagahame. Oduun itti aantu kan biraas garuma biyya keessaati namootni 54,000 ta'an sababa kirkira afaan buqqa'anii turanii rakkoo hamaa keessa jira jechuudhaan sagalee isaanii dhageessifataniiru. Namoota naannoo Affaar aanaa 2 keessa namoonni 54,000 caalan sababa kirkira lafaatiin buqqa'an qe'ee fi qabeenya isaanii gadhiisanii bakka biraa qubsiifamanii jiran akka jedhame akka yaadame hin taane rakkoo hamtuu keessa jira jechuudhaan kan isaan dubbatanii bara darbeef bara kana keessa jechuun 2024 fi 2025 amma jirru keessa Oromiyaa fi Affaar keessatti lafti yeroo hedduu irra deddeebiidhaan kirkiraa turuu isaanii yaadatama. Sababa sanaan namootni naannoo Affaar balaa lubbuu jala akka baraarafaman jechuudhaan mootummaan godina 3 ganda Affaar ganda Dullachaa fi Awwaash Fantaallee jedhaman keessaa kaasee bakka biraa Mooraa kan qubsiise. Bakki sunis Addis Raayii, Deeduu, Arbaa Hararii fi kanneen biroo keessa qubsiisee ture. Haa ta'u malee haga yoonaatti mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa haga tokko gargaaraa haa turan malee wanti yaadame hin taane rakkoo hamtuu keessa jirra jechuudhaan himataniiru. Sanumaan wal qabatee immoo torbanuma kana keessa oduun eegamu sanaa ba'ee Affaar keessatti barsiisotni 250 barattoonni 5,000 fi manneen barnootaa 37 bakkicha sanarraatii hojii ala ta'u yookiin hojiirra hin jiranii jedhameera kan beeksifame.
yeroo ammaa kana naannoo Affaar keessatti barsiisotni barattoonnii fi manneen barnootaa gariin hojii ala kan ta'aniiru jechuudha. Sababa kirkira lafaa sanaan hojii ala ta'uu isaaniiti kan dubbatame. Sababni isaa immoo kirkira lafaati. Gara dhuma bara 2024 keessa naannoo Affaarii fi Oromiyaa keessatti sulula gaanfa Afrikaa irratti lafti deddeebi'ee kirkiruun miidhaa qaamaas qabeenyaas akkasumas akkuma jedhee manneen barnootaa mana jireenya dhuunfaa hedduu mancaaseera. Naannoo Affaar godina Gabiraasuu keessa aanaa Dursaa fi Awwaash Fantaalleetti kirkirri sun miidhaa guddaa geessisuudha irra caalaan kan beeksifame. Sababuma sanaan namootni 54 caalan kan isaan ka'an akkan sila jedhe mootummaan qubsiisuuf bakka biraatti kan inni geesse. Sababni kirkira sanaatiin qabeenyaan miidhaa irra ga'eera. Manni barnootaa barattoonni maatii fi ijoolleen barnoota 37 irratti miidhaan akka qaqqabedha. Kirkirri sun ammallee akka hin dhaabbannedha. Iddoo tokko tokkotti darbee mul'achaa jira. Agammaatti barattoonni akka barataniif jecha warri barumsa dhaabanii jiran akka isaan barataniif bakka 20tti barumsa akka eegalan jechuudhaan baafameera. Ammayyuu kirkirri sun mul'achaa jira jechuudha. Achumaanis Oromiyaatti hoggaan deebi'u godina Arsii keessatti Oromiyaa jechuukooti bosonni gaareewwan paarkii biyyoolessaa gaareewwan Arsii keessatti marsaa lammaffaaf ka'ee otoo hin dhaamiin torbee 3 fixeeraan kan dhagaames torbee xumuraa jirtu kana keessattidha. Marsaan dura abiddi kan ka'e akka lakkoofsa giiziitti amajjii 9 ture. Amajjii 9 ka'ee hamma amajjii 22tti walitti fufiinsumaan otoo hin dhaamin bosona gaareewwan Arsii keessatti bosona paarkii biyyoolessaa gaareewwan Arsii keessaa barbadeessaa tureera marsaan tokkoffaa. Marsaan lammaffaa immoo torbee 3 dura ammas deebi'ee ka'ee otoo hin dhaamin amma yoonaadha jira kan jedhamu torbee kana keessadha balaa guddaa geessiseera. Inni ammaa kun aanaa Xichoo keessatti haa ka'u malee aanaa Xichoo keessatti daangeffamee namni gara aanaa 11 guutummaa Arsii jechuudha. Keessatti babal'atee bosona gurguddaa kan bineensonni itti galan barbadeesseera. Bakka qusumaa bineensotaa akaakuu mukootaa hedduu ilbiisota kan adda addaa faayidaa qaban kennan hawaasichaa fi biyyeedhaaf barbadeessuun dhala. Bosona bineensota qaalii ta'an Oromiyaa qofa keessatti argaman keessattuu kan akka jeedala diimtuu faa bosonuu baddaa faa waangoo faa kan achi keessa jiran akka isaan yookaan gubatan yookaan akka achi baqatanii bakka biraa deeman taasisaa jira jedhanii iyyaa turanii iyyaas jiru. Waajjirri paarkii biyyoolessaa gaareewwan Arsii keessattuu hoogganaan waajjira sanaa obbo Mohaammed Tiifoo akka Itoophiyaan Insaayidaritti himanitti abbaa dhabee bosonni kun uummanillee to'achuudhaaf kan yaale daddabamee aanaa 11 keessatti bosona uumamaa jiru barbadeessaa jira. Bineensi bosonaas faana miidhamaa jiru. Kun immoo qabeenya biyyaa qabeenya Oromiyaatu badaa jira jedhanii beeksisaniiru. Kun dhugaa ta'uu isaa immoo itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii godina sanaa obbo Idriis Hordofaallee dhugaadha jedhaniiru. Obbo Mohaammed Tiifoo abbaa kanatti godhee abaluudha hin jenne ibiddi qabatee balaa guddaa geessisaa jira jedhanii itti gaafatamaan kominikeeshinii godinicha sanaa garuu ijoollee tikseetu qabsiisee jedhani. Ijoollee tikseetu margatti ibidda kaa'anii margi bona kanaa waan goguuf isa gobanii yoggaa arfaasaa immoo marga bareedaatu beeyladaaf looniif biqila waan ta'eef kanaaf jedhanii gubuun barameera. Isaantu gubee namoonni 30 shakkamanii qabamaniiru jedhaniiru. Torbee kana keessa jechuudha paarkiin biyyoolessaa gaareewwan Arsii 2011 akka warra Gi'iiziitti 2003dhaan inni beekamtii argate. Paarkiiwwan biyyoolessaa Oromiyaan qabdu 6tu jiru. Isaan keessaa tokko kanadha ture. Kanaaf bosonni kun barbadaa jira. Dhaamuu hin dandeenye maaliif kan dandeenye ibsamne. Humnaa ol ta'eeraadha kan isaan jedhanii mootummaan xiyyaaraan ittiin duuluu ture gaaffii hundumaati. Achi qofas miti torbee isa duraa keessas gaareewwan godina Shawaa Bahaa gaara Boosaatirra kan jiru bosonni guddaanis ibidditti qabsiifamee ta'e jedhamee gubateera kan jedhu
torbee darbe keessa dhagahamee ture uummanni itti yaa'ee bosona sana dhaamsuuf jennaan iyyuu dhorkamanneerraa jedhanii sodduun dhagahameera torbee darbe keessa. Isa qofa miti as godina Shawaa dhiyaa bosonni Jibaatittis akka ibiddi qabatedha. Dhiyeenyuma kana Qellem Wallaggaattis ibiddi akka qabatedha. Bosonni maaliif akkas ta'a kan jedhu qorannoo kan gaafatudha geetu. Oduun itti aanu kan na bira jiru oduma biyya keessaati. Ji'ootan ja'an darban keessa sanadoota 538 sakatta'e keessaa dhibbeentaan 73 kan sobaati jechuudhaan poolisiin federaalaa fuula barruusaa irratti maxxansee jira kan torban kana keessaati. Seera qabeessummaa sanadootaa mirkaneessuuf jecha hayyamni seeraa kan kenname poolisiin federaalaa sanadoota 358 irratti qorannoo forensiikii geggeesseen dhibbeentaan sun 73 kan sobaa ta'anii argamuu isaaniiti kan inni ibse. Baatii ja'an darban keessatti gaaffilee dhimmoota yakka 191 fi dhimmoota hariiroo hawaasummaa 167 poolisii fi manneen murtiirraa akka qulqulleeffatuuf dhiyaatan irratti qorannoo geggeessaa turuu isaati kan inni beeksise. Akkuma gaafatameenis meeshaalee ammayyaatiin mallattoolee chaappaawwan, tiitaroota, cheekiiwwan baankotaa fi paaspoortiiwwan irratti seera qabeessummaa isaanii qoratee bu'aa argate qaamolee dhimmicha ilaallatuuf kennaa jiraachuudha kan poolisiin federaalaa torban kana keessa beeksise. Akkasumas maallaqa biyyoota garaagaraa irratti yakka hanqinaa fi fooyyessuu barreeffamootaa fi lakkoofsa irratti raawwatamu sanadoota dhaalaa fi mana jireenyaa yookaan kaartaa lafaa wal qabatan kan dhugaaf sobaa ta'uu isaanii irratti qorannoo godhee adda baasuudhaan qaamolee isa gaafataniif kennaa jiraachuu fi kennaan jira jechuudhaan fuula barruusaa kan karaa feesbuukii irratti maxxanseen arganneerraa kan wabeeffamedha. Kanuma wal qabatee federaala keessattis jimaata darbe waajjirri immigireeshinii fi tajaajila lammummaa waan guddaa tokko beeksiseera. Innis kan beeksise waa'ee paaspoortiiti. Paaspoortii bifa ammayyaawaa ta'een haaraa hojjetee hojiirra oolchuusaa waajjirri immigireeshinii fi tajaajila lammummaa jimaata darbe galma saayinsii keessatti galma Golaambaa saayinsii magaalaa Finfinnee jiru keessattidha kan inni ifa baasee agarsiise. Akka suuraan isaa mul'atetti achirra mallattoo adda addaa jira. Fakkeenyaaf fakkiiwwan waan Itoophiyaa qofa keessa jiran fakkeenyaaf akka jabanaafaa jira waan adda addaa kan beelladaafaa jira. Beellada hoggaan jedhu bineensa bosonuu kan Itoophiyaa qofa keessatti argamtu kan akkasiifaatu achi keessatti qabamee jira. Isaanis maal agarsiisa? Paaspoortiin kun fakkiiwwan Itoophiyaa qofa keessa jiran mallattoo biyya kanaa calaqqisiisu jedhee kan yaade akka of keessatti qabateeru. Iccitii adda addaa fakkeenyaaf namni paaspoortii sana qabu yoo hannaanis beekama ta'e waan tokkoon galmaa'ee jira ta'e faayidaa waraqaa eenyummaa faayidaa tokko kana gargaara. Waraqaa eenyummaa faayidaa kana yoggaa galmooftu akka biyyaatti walitti kuufamee waan jiruuf yoo hattuullee taate achi keessaa lakkoofsa iccitii kenname sanaatiin abaluun hattuudha jedhee baasa kompiitara irratti jechuudha. Yoo waan ati gaariis goote akkasuma jechuudha. Kanaaf seenaa nama sanaa kan qabatudha. Ashaaraa ija keessaa kan qabatudha. Eenyummaa nama sanaa, suuraa nama sanaa kan qabatudha. Kun immoo iccitiidhaan ulaagaalee ammayyaawaa paaspoortii ammayyaawaadhaaf bahee jiru kan guuttate paaspoortii ammayyaawaa tokko qopheesseera jedhee waajjirri suni. Kan qopheesses immoo dhaabbata kana oomishuun beekamu kan Jaappaanii maqaan isaa Toppan Security jedhamu tu biyya kanatti oomishaa jira. Biyya kana hoggaan jedhu magaalaa Finfinnee paarkii industirii lammii keessattidha. Magaalaa Finfinnee keessatti kanaaf kaampanichi asuma dhufee magaalaa kanatti oomishaa jira jechuudha. Kanaaf biyyi kun paaspoortii ammayyaawaa kan mallattoo Itoophiyummaa agarsiisuuf irraa qabu chiipsiidhaan iccitii namni sun qabu kan agarsiisu iccitiidhaan kan achirra jirudha jedhee waajjirri sun beeksiseera. Oduu itti aantu ammas kanuma biyya keessa jirra. Saamunaan gabaarra jiru hundisaa kan qulqullina qabu miti jedhame oduun torban kana keessa ba'e immoo yeroo ammaa kana saamunaan gabaarra jiru keessattuu Itoophiyaa irra jiru baay'een isaa qulqullina kan hin qabnedha. Saamunaan gogaas ta'e dhangala'aan
amma gabaarratti gurguramaa jiru harki guddaan isaa yookaan harki caalaan isaa sadarkaa qulqullinaa kaa'ame kan qaban miti jechuudhaan dhaabbata sadarkaa qulqullinaa biyyattii kanaati kan ibse. Warshaalee fi waldaaleen saamunaa oomishan kan qulqullina guutuu qabu oomishanii gabaatti baasan akkuma jiran hunda kan qulqullina hin qabne illee oomishan jiru jechuudhaan keessattuu iddoo baay'eetti mana keessatti hojjetamuu jalqabeera wantoonni akkasiisaa dhangala'aan sun illee sunni qulqullina akka hin qabnedha. Maaliif haayilaandii kan bishaan itti dhugame itti waan maxxanfamuuf yeroo baay'ee keessatti waan godhamuuf kan qulqullina waraqaa ragaa qulqullinaa qaban illee iyyama qabaachuu isaanii kan ibsu hin jiru achirraati callisee hojjetamaa waan jiruuf wantoonni kun immoo uummata miidhuu sadarkaan isaanii eegamaa waan hin taaneef uummata miidhuu warri qaban immoo warratti maxxanfatanii jiranidha. Kanaaf hundumti isaanii yoo itti maxxansanii jiran haala hojjetaniini gabaa kanarratti wal dorgomuu danda'u jechuudhaan kan torban kana keessa ba'e kan mallattoo sadarkaa qulqullina dhaabbatichaaf kennamu maxxanfatanii gabaatti ba'uun wal dorgommii isaanii akka cimsu taasisa. Uummatni saamunaa kaakuu kamiyyuu wayita bitatu mallattoo sadarkaa qulqullina kennamee fi kan ofirratti maxxanfatee jiru bitachuu akka qabudha. Kanaaf isa leenji'aniiti amma baay'inaan kan kennamaa jiru kan hundumtuu saamunaa mana keessattuu jechaa jiru leenjii ji'a tokko maal jedhaniiti kan oomishamaa jiru. Isaan suni baay'een isaanii waan irraan hojjetamu waan hin beekamneef waan miidhaa fiduu danda'a waan ta'eef namootni kan irraa of eeggachuu qabu jechuudhaan dhaamsa isaanii kan dabarfatan obbo Warquu Adfresidha. Dhugaadha amma TikTok irratti yoo ilaaltu warri beeksisan jiru koottaa maashinii nurraa bitadhaa leenjii isinii kenninaa qarshii manaa fiddanii akkatti saamunaa shaamaa oomishtan jedhanii TikTok irratti garmalee deemaa jira. Dhuguma akkuma jette wanti shaamaas haa ta'u saamunaa gogaas haa ta'u dhangala'aan mana keessatti wayyaa miicuufis haa ta'u mana qulqulleessuudhaaf gabaarratti garmalee jira. Gariinsaa hayyamayyuu qabu nama jechisiisa. Kanaaf ministerichi kana baasuunsaa sirriidhumadha. Kanaaf warri fayyadamtan ilaalaa mallattoo qulqullinaa qabaachuusaa qulqullina qaba seera qabeessadha saamunaa kan jedhu achirratti rukutamee jiraachuusaa ilaaltan malee hin bitatinaa jedheedha. Kun immoo nageenya keessaniifis nageenya nama hundumaafiyyuu nageenya naannoofis nageenya ijoolleefis dhibee harkaas fiduu danda'a fayyaafis dhibee fiduu danda'a wayyaan ittiin miicamee yogguu itti uffatan nama dhukkubsuu danda'a waan ta'eef kana gahee guddaan kan uummata bitatuuti. Kabiraan gettu waa'ee Eertiraati. Torbee darbee keessa pirezidaantiin Itoophiyaa kan turan bara 2013-2018 gadaa tokkoof pirezidaantii kan turan Dr. Mulaatu Tashoomaa ambaasaaddariis turaniiru Turkii keessatti waa baasanii turan maqaa isaaniitiin marsariitii Aljazeeraa irratti baheera. Inni sun kan haasa'u waa'ee Isaayyaas Afwerqii fi waa'ee Eertiraati. Qabiyyeensaa kan jedhu Isaayyaas Afwerqii fi Eeritiriyaan Itoophiyaa keessatti lolli deebi'ee akka qabu keessattuu immoo adda bilisummaa uummata Tigraay keessatti qoqqooduma hooggansa jidduutti qoqqooduma mul'ate sababeeffatanii achiin harka galfatanii Itoophiyaa jeequu barbaadu kaabatti ammas lolli akka ka'u barbaadaa gochaa jira. Namichi uumama isaatiin iyyuu biyyittiinis nama goolan biyya goolanii keessaa faayidaa argachuudhaan nama beekamanidha jedhanii biyyoota biraa keessatti illee akka isheen mormitoota leenjistee bobbaasee jeeqaa turtee fi jeeqaa jirtu hanga giddugala Koongootti fa'aa akka Isaayyaas waraana ergee leenjisee fi biyya jeeqaa jiru biyyoota ollaasaa jiru hundumaa akka weeraree beeku ammas Itoophiyaa akka nagaan qabaanne waan godhaa jiru kana addunyaan beekee dhaabuu qaba. Nagaan dhufuu hin fedhu namichi yoo inni nagaa lolli jiraate isaaf dhukkubadha yoo lolli jiraate immoo gammadaa. Itoophiyaa keessatti lolli akka jiraatu daddummaa hooggansa jidduutti adda bilisummaa uummata Tigraay jidduutti mul'ate sababa godhatee waliigalteen Piriitooriyaa akka hojiirra oollee nama godhuudha. Namichi kun nama nagaa buusuuf deemu miti. Itoophiyaa keessattis jeequmsa kaasuuf deema lolli akka ka'u godhaa jira ka jedhu dubbatanii barreeffamichi ibseera. Maqaa Dr. Mulaatuutiin kan bahe Al-Sisi fi ISS fi Al-Shabaab akka deeggaraa ture Somaalee keessattis ammas Itoophiyaa irratti lola qabuudhaaf duula biyyoota Itoophiyaa irratti nama ijaaraa akka jirudha kan barreeffamichi kaase.
Bubbuleetu immoo mootummaan Isaayyaas Afwerqii karaa ministeera odeeffannoo isaatiin Yemaanee Gabra Masqaliin deebii kenneera. Maqaa hin oofne garuu maqaan nutti bahe kun kijibadhaa nuti amala akkasiis hin qabnu ofii isaanii nagaa dhabanii biyya isaanii keessatti rakkina nageenyaa kan qaban sana nutti dabarfachuu barbaadu jedheetu deebise maqaa Dr. Mulaatuu Tonkaasiini. Tokko kanadha itti aanee torbee kana keessa Eertiraan ajaja dabarsiteetti. Pireezidentichi ministeera wanni keessatti ministeera odeeffannoo biyyattii keessatti hoogganoota godinaalee fi ajajoota waraanaa walitti qabamee ajajni itti kennameera. Ajajni suni waan lama sadii of keessaa qaba. Tokko lammiin Eertiraa hunduu waraanaaf akka qophaa'u. Itoophiyaan nu weeraruuf jirti. Kanaaf namni dhiiras ta'u dhalaan dargaggeessa ta'u dargaggeettiin qarreef qeerroon akka waraanaaf qophaa'an. Namni umuriinsaa waggaa 60 gadi jiru hundi jaarsaaf jaartii dabalatee kan kanaan dura tajaajila waraanaa kennee beekus kan hin kenninees kan kanaan dura loltuu ta'ee lolee qaamni isaa hir'ates hin hir'annes kan leenjii qabus kan leenjii hin qabnes waggaan isaa 60 gad kan ta'e kan dahes, kan ashes, kan indeenyes, kan alchines, kan alcherus, kan deessetus akka mooraatti galanii leenjii waraanaa fudhatan kan jedhu ajaja dabarse. Kanuma wal qabsiisee immoo namoonni waggaan 50 gadi jiran lammii biyya sanaa ta'anii akka biyyaan baane, xiyyaaraanis akka biyyaan baane, lafoodhaan miillaanis gara Sudaanitti isaa ta'uu gara biraatti bishaan irrallee gara Yemeniifaatti gara Jibuutiifaatti akka hin baane gara Itoophiyaattis akka gadi hin dabarree kan jedhu qajeelfamni darbee tokko kanadha. Lammaffaa bulchitoonni fi hoogganoonni waraanaa waraana akka leenjisanii waraanaaf akka qophaa'ii godhan qophiif taasisan dadammaqinsi siyaasaa fi waraanaa loltummaa farra Itoophiyaa irratti kan onnee isaaniif kennu waa'ee jibbinsa Itoophiyaan akka weeraruuf deemtu irratti dadammaqinsi siyaasaa fi leenjii waraanaa akka kennamuufiif ajaja dabarsaniiru. Kabira ministeera beeksisii dabalatee fi tika biyyattii waliin ta'anii olola karaa sabaa himaalee Itoophiyaa irratti akka duula jalqabamu sabaa himaalee bebbeekamoo addunyaa keessaa kan biyya Arabaafaatti fayyadamanii sabaa himaalee Arabaafaatti dhimma bahanii Itoophiyaa irratti duula gochuu akka eegalan Itoophiyaa weerartuu garboonfattuu koloneeffattuu akka taate Shaabiyaa yookaan Eertiraa weeraruudhaaf akka qophiitti jirtu kana qaamni tika biyyattii fi ministeerri odeeffannoo waliin qindaa'anii meeshaa sabaa himaalee isaan jala jiranii fi ka biyya alaa biyya Arabaafaatti fayyadamanii duula Itoophiyaa irratti duulli akka eegalamu qajeelfamni itti darbee duulatti galaniiru. Kanaaf gaafuma sanaa kaasee Eertiraa keessatti karaa irratti hulaa irratti bakka dahootti manarra naannanii nama qabanii gara mooraatti galchuun tureera. Jaarsaaf jaartiin kan meeshaa dhukaasanii loluu beekanis haa ta'u kan hin beekne kan kanaan dura lolanis haa ta'u kan kanaan dura lolle umuriin isaa waggaa 60 gadi kan jiru hunduu dirreetti galaa jira. Dirree leenjitti mooraa leenjitti kan biraa qajeelfamni kan isaan itti kenname waa'ee morkattootaati. Imbaasonni isaanii addunyaa kanarra jiran imbaasonni Eertiraa namoota mormituu ta'an maqaa isaanii galmeessanii akka mootummaatti ergan biyya jiranirraa eenyutu faallaa mootummaa Eertiraa socho'aa jira, eenyutu mormituu eenyu jedhamu faana jira jedhamee maqaa lammii Eertiraa galmeessanii ergan. Yoo maqaan lammiilee Eertiraa biyya alaatii Eertiraa irratti duulaa jiran qabame immoo maatii isaanii biyya keessaa hidhuu, maallaqa guddaa gaafachuu, hiraarsuu akka deeman kana kan jedhamus torbee kana keessa dhaga'ameera. Hayyee ani sammas oduma biyya keessaa irra jira. Raadiyoon Raashiyaa Sputnik International jedhamu damee isaa Afrikaa Finfinnee keessatti gurraan ala 19/2025 banuusaa torban kana keessa nuti oduu isaa gabaasnee turre. Afyaa'ii mana maree Federeeshinii Itoophiyaa obbo Aganyoo Ashaagir
gita isaanii kan Raashiyaa Vaalentina Maaviyenko dippiloomaatota Raashiyaa fi Itoophiyaa akkasumas keessummoota waamaman keessatti sagantaan waajjira baniinsa waajjira sanaa taasifamee jira. Torban dabarsine kana keessa raadiyoon oduu tamsaasuuf baname kun imaammataa fi dantaa Itoophiyaa uummataa fi mootummaa ni kabaja jedha. Sagantaa sana irratti kan dubbifame afyaa'in mana maree Federeeshinii Raashiyaa Federaalaa Vaalentinaa akka jedhanitti Sputnik faayidaa fi fedhii Afrikaanotaa irratti kan hundaa'edha yookaan immoo xiyyeeffatedha jedhaniiru. Waajjirri Sputnik Afrikaan banamuunsaa galmatumsa hunda galeessa Raashiyaan Afrikaa waliin qabdu milkeessuuf murteessaadha jedhaniiru Vaalentinaani. Raashiyaa fi Itoophiyaan tokkummaa aadaa, amantii fi tumsa idil addunyaa irratti hundaa'e akka qaban ibsanii Sputnik Afrikaan odeeffannoo sirrii biyyoota lamaan gidduu jiru baasuun madda odeeffannoo gaarii akka ta'ullee tajaajilu akka kennu madda odeeffannoo gaarii ta'e uummata akka tajaajiluuf kan isaan dubbatan Vaalentinaan. Isaanis ololuma isaanii karuma namni namaaf jedhee wanni godhan jiru innis ololuma isaa wal dorgommii Ameerikaa faana qabu Afrikaa kana bitachuudhaaf karaa sabaa himaalee tini ani tusini wayya Ameerikaa sini wayitu isin warra Afrikaa ana sini wayya jechuudha gabaa bitachuuf. Duuluma walirratti godhamu warra dhiyaa faana dura dhaabbachuudhaaf Afrikaan abbuma argeetu ufti bubbutata warra Afrikaa kana. Kabira geetuun waa'ee naannoo Amaaraatti torbee kana keessas kan dhagahame finxaaleeyyoon Amaaraa faannoo fi jedhan barsiisota 13 dhukkaamsanii fudhatanii eessaan akka geeffamanii baramne ka jedhu oduutu dhagahame. Finxaaleeyyoon Amaaraa faannoon kan kana godhan godina naannoo Amaaraa godina Goojjam Kaabaa ana Gonjii Qolallaattidha. Achi keessatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa keessatti kan barsiisan finxaaleeyyoon Amaaraa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Koree jedhamu keessatti kan isaan barsiisan barsiisonni 13 dubartoota 8 fi dhiira 5 achi isaan keessaa immoo kan ijoolleellee qaban jiru. Finxaaleeyyoonni qawwee fi konkolaataa qabatanii dhaqanii baajaajiitiin ganama gara sa'aatii kabiyya kanaatti sa'aatii 2:20 waggaa ta'u dhukkaamsanii fudhatanii badanii amma yoonaa eessa akka ga'an hin baramne jedhaniitu himatanii maatiin isaanii torbee darbee keessa kanadha kan dhagahame. Naannoo sanatti gareen finxaaleeyyii Amaaraa faannoo jedhamu keessattuu kan Zammanee Kaasee fa'ii fi eenyu Asras fa'iin durfamu yeroo baay'ee barsiisota abbootii amantii manguddoota hiraarsuudhaan daa'imsanii lafarraa fo'oqsiisuudhaan ajjeesuudhuma irratti immoo ajjeesuudhaan komatamu deddeebisanii barsiisonni mootummaan mana barumsaa banaa barsiisaa jedhaa faannoon immoo akka hin barsiifne jedhaa jidduutti rakkatan hojjettoonni mootummaas nama gaddisiisa. Barsiisonni dubartoota 8 fi dhiirri 5 ijoollee kan qaban illee isaan keessa jiru ammas torbee kana keessa gaafa akka lakkoofsa giidiitti guraandhala 5 jedhan kan isaanii dhukkaamsanii fudhatanii maatiin isaanii maqaan naafaa dhokfamuu jedhanii Addis Istaandarditti akka dubbatanitti bajaajiidhaan dhaqanii mana barumsaa sana keessaa isaan fudhatanidha. Barsiisonni suni aanaa Gonjii Qodallaatti godina Goojjam Kaabaa keessaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Koree warra barsiisanidha. Mootummaanis dhuguma gadi ba'een isaan buuseera jedheen dubbanne yookaan ajjeefamaniiru yookaan immoo horii dhagaafatamaa jiru yookaan balaan biraarra ga'eera ta'a waan dhaga'ameeru hin jiru. Naannoo Amaaraa keessatti rakkinni akkasii kun deddeebi'ee mul'ataa jira geetu. Ani gama oduu biyya alaatti ce'eera. Mootummaan Filiippiis uummatni biyyattii bookee irratti duula ba'ee qarshii akka fudhatuuf waamicha godheera. Torban dabarsine kana keessa namni bookee busaa 5 harkaan qabee geesseef maallaqa biyyattii peesaa tokko yookaan doolaara 0.2 badhaasa nan kennaa jedha ministeerri fayyaa biyyattii. Bookee haa taatu malee duutes fayyaanis qabamnaan rakkoo akka hin qabnedha kan dubbatame. Bookee funaanamuuf duulli akka bahamu kan barbaadame bookeen busaa weerara bantee lubbuu Filiippiinsotaa hedduu galaafataa waan jirtuufidha jedhameera. Erguma baatii guraandhala keessa jirru kanaati. Guraandhala keessa jirru seeneetii namootni 28 caalan bookee busaatiin ciniinamanii dhukkubsataniiru jedha.
oduun achirraa ba'e weerarri bookee busaa biyyattii keessatti kan waggaa darbee tibba kana yeroo wal bira qabamee ilaalamu inni amma 40% dabaleera jedha gabaasni BBC irraati argame. Dheengadduma kanallee dhibee kanaatiin barattoonni yuunivarsiitii lama du'uu isaaniiti kan torban kana keessa dhaga'ame torbee dabarsine kana keessa dassu. Eegeetu amma sanneen biyya keessaa hin baane Itoophiyaa fi Somaaliyaan waa'ee hulaa galaanaa argachuu Itoophiyaa laalchisee kan Ankaaraa irratti muummichi ministeera Abiy Ahmed fi pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Mohaammed dhuma muddee keessatti karaa pirezidaantii Turkii Erdogan wal arganii turanii koreen teeknikaa tokkos dhimma sana milkeessuu irratti torbee kana keessa kan isaan Ankaaratti dhaqanii wal arganii jilli teeknikaa kan Itoophiyaa kan durfame ministeera Haja Alaa Geediyoon Ximooteesiin ture kan Somaaliyaas immoo jilli teeknikaa sun kan argame ministeera Deetaa Haja Alaa Alii Omariinidha. Gareen lamaan Ankaaratti wal arganii hafuura gaarii mari'anneerra marsaa tokkoffaa kana waan gaariidhaan xumurannee hafuura waliigalteetu jira akka pirezidaantii fi muummichi ministeeraa Ankaaraa keessatti mudde keessa waliigalante nutis raawwachuudhaaf waliigalleerra marsaa tokkoffaa nagaan xumurannee marsaa lammaffaa immoo bitoota isa keessa deebinee wal agarraa jedhanii dhuma duuchaadhumatti ibsa kennan malee maal irratti waliigalanii Itoophiyaan hulaa galaanaa argattanii jedhamu suni kiraadhaan isuma akka Jibuutii kanamoo kan akka Somaalilaandii faana yaalamee ture dhaabbataadhaan kan irraa waraana qubsiifattuudha kan jiru ammallee gaaffii gama Itoophiyaatiin ka'uudha. Gama biyya sanaatiinis kan ka'uudha. Ammammaatti deebiin arganne kanaaf ji'a 3 keessattidha jedha waliigalteen Ankaaraa suni ji'a 3 kana keessatti waan ta'utu eegamaa jira. Garuu marsaan tokkoffaa xumuranneerra jedhaniiru gaarii ta'ee warri teeknikaa biyyoota lamaanii deemanii kan biraan magaalaa Finfinnee keessatti geettu torbee kana keessa poolisiin tiraafikaa magaalaa Finfinnee to'annoo garmalee hin cimsaa jedheera. To'annoo kana cimsuuf kan na dirqisiise immoo lubbuu namaa baay'eetu baha magaalattii keessatti sababa seera konkolaachistoonni seera cabsaniin balaa tiraafikaatiin lubbuu namaatu darba. Isa caalaayyuu immoo ji'oota 6 darban kana keessa magaalaa kana keessatti rakkinni guddaa kan ta'e yakki akka babal'atu kan godhe lubbuu namaas immoo akka badullee kan taasisu inni guddaan balaa tiraafikaa qofa otoo hin taane gabatee konkolaataatu mul'atu. Konkolaattonni magaalittii keessaa gabatee yookaan kan micciirameeru gabateen konkolaataa yookaan kan cabeeru yookaan kan luqqa'eeru yookaan kan hin dubbifamne sirriitti mul'anne hidhatanii maxxanfataniitudha kaatu deemu. Kana waan ta'eef tokko yakka raawwatu ittiin yakki babal'ateera konkolaattota warra gabatee kana qabaniini kan biraa immoo balaas qaqqabsiisanii namas irras qabeenya irras miidhaa geessaa jiru jedheera. Kanaaf akka lakkoofsa Habashaatti guraandhala 16 kaasee qaamota dubbiin isaa lalatu wajjiniin ta'een magaalittii keessatti hordoffii konkolaattota gabatee caccabaa jallataa dacha'eeru luqqa'aa kan hin mul'anne warra hidhatanii deeman nan hordofaa kana beekaa. Warri ooftanis konkolaachistoonni warra abbootii qabeenyaa konkolaataas dursaatii sirreeffadhaa kan jedhu torbee kana keessa ture kan inni beeksise. Torbee ji'a keessattis gara konkolaattota 2,100 qabeesse akka isaan tarkaanfii irratti fudhatedha warra gabatee caccabaa qabatanii deeban irratti poolisiin tiraafikaa magaalaa Finfinnee geetu. Oduun xumuraa kan biyya alaa kan bira jirtu komee Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuukireen Vladimir Zelenskii irratti qabanidha. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp miidiyaa hawaasaa isaanii irratti torban kana keessa maxxansaniin Zelenskiin abbaa irree fi nama osoo hin filatamin aangoo irra jirudha jechuudhaanidha kan isaan maxxansan torban kana keessa. Yuukireen nan jaalladha garuu jedhan Tiraamp Zelenskiin nama ufachiiseera. Sababa lola biyyattii fi Raashiyaatiin jidduutti namootni hedduun lubbuu dhabanii kaan immoo biyyaa baqachuun gaaga'ama hamaa keessa jiru jechuudhaan kan isaan barreessanii. Biyyootni Awurooppaa Zelenskii cina dhaabbatan illee kanneen akka naannichatti nagaan buusuuf hin dandeenye jechuudhaan komatani. Tiraamp Zelenskiin nama fakkeessaa fi Joo Baayideniin goyyomsee
milkaa'eedha jechuudhaan kan isaan barreessanii. Zelenskiin gama isaaniitiin haasaa Tiraamp kana irratti deebii kennaniin waa'ee Yuukireen odeeffannoo dogoggoraa argachaa jirtu. Kanaafi waan isin jettan yookaan maxxansitan kun waan nu ilaallatu miti kun nu miti jechuudhaan kan isaan deebii deebisaniif dasu. Dhugaadha Tiraamp akka barbaadetti dubbataa akka sooressii fi aangawaan akka barbaade ni godha. Sodaan qabu namufachiiseera jedhee silaa biyya miidhuun qabu ture. Namufachiiseedhaan biyya bulchanii erga mootummaa addunyaa kanaas ta'ee Yuukireen fi biyyittii yaaduu qaba malee namticha tokkootu isa jedhee akkas gadi baanii arrabsuun iyyuu hin maluuf Ameerikaadhaa fi pirezidantii Ameerikaadhaaf gadi baanii waan akkasii kun gadi xiqqina agarsiisa. Kanas ta'e sana namtichi Saawudii keessatti jila isaa ergee jila Puutiinis waamee dhimma Yuukireen irratti kophaa isaanii mari'atan. Lafti kan weeraramaa jiru Yuukireen keessa hin jirtu. Awurooppaanis keessa hin jiru. Yuukireenis Awurooppaanis nu hirmaachisaa jedhanii isin ilaallatu jedhanii. Tiraampii fi Puutiin Saawudii keessatti Riyaaditti wal ga'anii mari'atanii turan torbee kana keessa akka isaan walii galanitti odeeffannoon ba'ee kan jedhu lafoota dhibbentaan 20 Yuukireen keessaa kan Raashiyaan qabattee jirtu Raashiyaan akka fudhattee itti fuftu. Doolaara biliyoona 50 mootummaan Ameerikaa sababa lola sanaatiif Yuukireen gargaare sana Yuukireen akka deebistu kan deebi'us albuuda qabeenya uumamaa lafa keessaa Yuukireen qabdu mallatteessitee akka Ameerikaadhaaf deebisuu qabdudha kan murteessanii walii galanii kun dhiibbaa kanatu isaan baay'attee kana fide. Yuukireen irratti hirmaamne Awurooppaan irratti hirmaanne gaafatanii didamaniiru. Jilli Raashiyaa tokkos gara Ameerikaa deemeera. Kophaa isaanii maratanii bilbilaan immoo lafa amma kanaan kennitaa neetottis miseensa taatu jedhamee himameera pirezidantii Yuukireenitti. Kanaaf akkuma garaa isaanii godhu Tiraampii garuu waan tokko immoo laaffisaniiru. Kan Filisxeemota Gaazaa keessaa dirqama baaseen Gaazaa qabannaa ka jedhu sana jimaata darbe immoo yaada tokko lash godhanii ani yaadan kenneedhaan duraan dirqama bahuu qabu. Filisxeemonni ba'anii Joordaanii fi Ijiptii keessa qubachuu qabu. Achitti jireenya gaarii akka jiraatan isaanii godha. Isaa booda Gaazaa immoo hosiisaa hareen qulqulleessee bakka bareedduun tolchaa Ameerikaatu fudhataa jedhanii turani. Amma biyyoonni Arabaa hunduu didanii Ijiptiinis diddee Joordaanis diddee inumaayyuu Alsiisiin hin deemu masaraa Ameerikaa jedhanii didanii hafanii Tiraamp jimaata immoo maal jedhanii ani yaadadhaan kenne malee isin dirqisiisuun miti ka jedhu tokko yaada isaa tokko lashi godheera. Egaa dhumaatiin geetu dhimma kanaan wal qabatee oduun xumuraana bira jiru summa Tiraamp jedhan kana yaada isaan kennan irratti balaaleffachuudhaaf biyyoonni Arabaa gara 7 ta'an Saawudiitti wal ga'anii torbee kana keessa yaadicha kan dhiyeessee fi akkasaa walitti qabaman kan gaafatte Ijiptiidha. Pirezidantii Ijiptii Jeneraal Abdul Fattah Al-Siisiiti. Kan Tiraamp Gaazaa keessaa Filisxeemota yaaseen Joordaanii fi Ijiptii keessa qubsiisaa yaada isaan jedhuun dhiyeessan kana Ijiptiin jalqabuma diddee Saawudiinis Araboon hundinuu Turkiin faas didanii inumaayyuu lakki kun hin ta'u ani yaada biraa otoo Filisxeemonni lafa abbaa isaanii irraa hin buqqa'iin achumatti misoomsuun danda'amuun dhiyeessaa jettee turte Ijiptiin yaada dhiyeessite kana amma Riyaaditti qabattee dhaqixxee biyyoota Arabaa kan akka Saawudii Arabiyaa, Joordaan, Kuweet, Baahireen, Gamtaa Emireetota Arabaa, Qaataarii fi Ijiptii mataan ishee wal gahanii mari'ataniiru. Filisxeem buqqa'uun qabdu yakkadha. Biyya ofiirraa buqqisuun gocha sanyii duguuguuti. Abjuu bilisummaaf walabummaa arguuf qaban sanallee kan doomsudha. Kun hin fudhannu.
akkuma isaan lafa isaanii irra jiranitti Gaazaa barbadaa'e sana karaa deebisanii misoomsuun danda'amu irratti yaada Ijiptiin dhiyeessite irratti mari'ataa turaniiru. Guyyaa 10 booda kan torbee tokko booda walga'iin liigii biyyoota Arabaa Ijipti Kaayirootti ta'a. Isarratti yaada kana dhiyeessanii murteessuudhaaf deemu jechuudha. Kanaaf miilan Araboonni tokko ta'anii Ameerikaa fuuldura dhaabbataa jiru. Kun wanta gaariidha. Israa'el ji'oota 15 keessatti waggaa tokkoo fi ji'a 3 keessatti duula hamaa barbadeessuu gocha sanyii suukanneessaa Gaazaa irratti raawwatteen manneen jireenyaa Gaazaa keessaa dhibbeentaan 53 daakuudha ta'e barbadaa'eera. Manneen jireenyaa Gaazaa keessa turan dhibbeentaan mana 100 keessaa manni 53 Israa'eliin barbadaa'eera. Bu'uuraalee misoomaa guutummaa guutuutti biyyattii keessaa barbadaa'eera. Kanaaf Gaazaa bakka duriitti deebisuudhaaf waggaa 21 walitti fufinsaan hojjechuu gaafataa jedhan. Eenyu jedhe? Baankii Addunyaa, Gamtaa Awurooppaa fi mootummoota gamtoomantu torbee darbee kibxata waliin ibsa baasan. Qorannoo godhanii Gaazaa bakka duriitti deebisuuf bu'uuraalee misooma ishee mana faa magaalittii bakka duriitti deebisuudhaaf tokko walitti fufinsaan waggaa 21 hojjechuu gaafataa. Lama immoo qarshii biiliyoona doolaara jechuudha. Biiliyoona 53 fi kitila 200,000. Kitila 200,000 gaafataa jedhanii ibsa baasaniiru. Kanaaf isaanillee hundi isaanii akka mormanidha Filisxeem achirraa kaasu Israa'elii fi kan ammaatti deeggare Israa'elii fi Ameerikaa qofadha. Netanyaahuu fi Tiraamp qofadha kan deeggaruudhaan achii bahuudhaaf kan gaafatu kan haa ta'u jedhanii kan fudhatan geetu. Walumaa galatti ana biras kan ture taateewwan gurguddoo inni filanne kanumadha. Nu gaggeessi. Egaa daawwattoota keenya taateewwan gurguddoo torbanii jenne anaaf waa'illi kodassuun kan qabannee isin biraan geenye kanarraa kana fakkaata ture. Torban immoo taateewwan kan biyya keessaaf kan biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanna. Haga torbanitti torban nagaa keessa jiraadhaa. Ogeessi kaameeraa Habtaamoo Birraati.